Kan caqasaa jirtan kun raadiyoon Itoophiyaa damee Harar qophii afaan Oromoodhaati. Irra deebinee akkam jirtan akkam warraafattan isiniin jechaadhaati gama qophii jalqabaa isin tarkaanfachiifna. Akkuma jalqaba sagantaa teenyaa irratti isin beeksifne hundatti qilleensarraa wal baradhaanarraa qo'annoo jimaaratti gaggeeffamte takka isin mil'achiifteeti Jaafaraaliitu harkaa qaba. Hajimaan beene tokko jimaan baalaa qamaheetiin laalaa jennaaniini jimaan sitti baalaa natti daldhuu gaalaa je'ee deebiseef jedhan lulluqataanis. Walaloo taatuu sheekoo taatuu isiin garayyumaanuu makmaaksa hargeedhaa tahuu biran kuttu. Qo'annoon ammaan duratti waa'ee jimaa irratti gaggeeffamte takkaas handhurti jimaadhaa addunyaarraa eeysa yoo jedhan baha Itoophiyaadhaa malee bakka biraa tantanaan qixxootu hin hafne jechuudhaan jalqabdi. Inumaahu bakkummaan jimaan itti argameewu hargee ta'uu hin ooltuu jetti hoggaa itti fuftus qo'annoon tun. Baay'ina oomishaa isaa qofaan osoo hin ta'in heddummina lulluqattootaatiinis bakki hamma naannoo kanaatti jimaan itti sirane numa hin jirre. Har'a addunyaa irratti awwadaa hin beene hin jiru. Kan awwadaa dhiisitii hargee baan beene ni jira jechuun nama dhiba. Kunis waan nama hubachiisu yoo jiraatte hargeen magaalaa jimaadhaatiinis beekamuu isiidhaati. Shoora jimaan fayyaadhaa fi jiruu ilma namaa keessatti qabu qorachuudhaafis waltajjii mijjooytuun akka baha Itoophiyaadhaa numan argamne. Saayintistoonni addunyaadhaa jimaa abaarsaan darbachuun achiin duratti taatullee mootummoonni addunyaadhaa walgahanii jimaa balaaleffachuun ammoo akka lakkoofsa warra Awurooppaadhaatti bara 1928tti. Jimaan eega guurameen boodatti waan dafee xoolaguuf jecha daldaltoonni dur halaala geessanii gurgurachuudhaaf hedduudha itti rakkachaadhaa turan. Kanarraa ka'uudhaanis baalaan maranii caffeedhaan haguuganii warqeedhaan haqaaraniitii fi oolchanii bulchanii gurgurachuu bira kutaniiti hamaxaxe kana bishaan keessa bulchanii gurguruudhaa fi goggoysanii tumanii hamma fedhe turuus ficaatana dhuubanii nyaachuun faan muuxannoo bara dheeraadhaati turte lulluqattootaa fi daldaltoota jimaadhaatiifis. Ammaan tana ammoo haleenarraa miti teeknooloojii zabanaatiif fi qarooma geejjibaatiif galanne haa ga'uuti. Akkuma kuduraa reefuun tana guuramee fi foon reefuun tana qalame ardhuma bar qaxxaamursanitti jimaadhaas hanga nama baddeessaarraa guurame kasha booda dirree dhawaadhaatti qamahuudhaa fi kan guyyaa oborraadhaa bitame galgalaa hargeessatti lulluqachuun eega jalqabamtee bubbulteeti jirti. Warri Awurooppaadhaa jimaa ganama kana maayaadhaa guurame ardhumaan tana awwadaa irraa harwaacatanii kasha booda Londanitti oowwaa qamahuu jalqabaniiti jiran. Haraaraadhaa fi mirqaanni jimaadhaatis rakkoo warraa hundee dhaabee qofa osoo hin ta'in dhimma lulluqattootaa kan daldaltootaa kan shufeerotaa kan abbootii geejjibaa hunda ta'eeti argama har'aan tana. Walumaa galattuu diinagdee harargeedhaa qofa osoo hin ta'in kan baha Itoophiyaadhaatii fi baha Afrikaadhaatis tokkollee nu hacuuccaadhaa jimaa jalaa hin baane jechuun ni danda'ama. Itoophiyaadhaa fi biyyootiin kibba baha Arabiyaadhaa jimaa biqilchuudhaan beekamuu eega jalqaban har'aa fi haleedhaa miti. Ammaan tan ammas baha Afrikaadhaatii fi jiddugala bahaa bira dabreeti Awurooppaa guutuu keessatti fudhatama argachaadhaa jira jimaan. Babal'atinsa haraaraa jimaadhaatii fi sababni tokko godaanna uummata biyya jimaan irraa oomishamuutii fi itti qamahamuutii jedhama. Qorattoota lixa Awurooppaadhaatiifis ragaan tokko Somaaleedha. Haraaraa qabaachuu jimaadhaa ammoo kan dura barreessee kitaabsaa Arabootaati. Kitaabsaan Araboota beekamaan kunis waa'ee jimaadhaa kitaaba afaan Arabaa tokkoon barreessee lafa kaa'ee ture. Seenaa jimaadhaa ammoo dhaloota kiristoonsiin duratti akka eegalames kitaabni kun ni hima. Fakkeenyaaf mootichi jiddugala bahaa beekamaan Iskindir waraana isaa dhukkuboota dabra adda addaarraa eewaluudhaaf jimaa qamaasaadhaatti ture jedhama. Gaafas jimaa yookaan caatii fi qaat osoo hin ta'in shaayii Arabaa quxxii Habashaa hawaaji Somaaleedhaatii fi kana jedhameeti yaamuu ture jetti qo'annoon tun buna dura jimaan beekamuu isaa eeruudhaan. Jimaan Itoophiyaarraa hamma Taanzaaniyaadhaatti, Keeniyaa, Ugaandaa, Maadaagaskaarii fi hamma Afrikaa kibbaatti bargamaanis mareeman keessatti hoggaameeru biyyoonni guutuudhatti dhuunfata jimaadhaa jalatti argaman ammoo Itoophiyaa, Soomaaliyaa, Jibuutiidhaa fi Yamanii magarsuudhaa fi qamoo jidduudhatti jechuudha. Har'a guyyaadhatti namoota miliyoona 15 irraa hamma miliyoona 20 ta'utu jimaa qamaa jedhameeti shalagama guyyatti. Akka duritti
ittiin wal'aanamuudhaaf fi ittiin waaqeffachuudhaaf osoo hin ta'in arra kan qamahamu ittiin bashannanuudhaaf yeroon dabarsuudhaaf hojiidhaaf humna argachuudhaaf fi qoonqoofis bakka irratteen guutuudhaaf akka ta'e ni beekama. Jimaan Yemen keessatti hooda balachuu hawaasummaadhaatiif qamahama. Afeerraa cidhaatii fi azuumaa firaa hundarrattuu qaanuunaan dhiyaachaadhaati qamahama. Somaaleedhaa fi Jibuutii keessatti aadaa bira dabreetii akka waan dirqama amantiidhaa tahee takkatti urfii tahee qamahama. Qoonqorraa qusachaa jimaan bitachaadha. Keeniyaa keessatti irra guddinsaan kanneen jimaa naanneessan hashlabboota. Itoophiyaa keessatti ammoo kanaa fi kaanii hin qabu. Daangaa amantiidhaatii fi aadaa hundaa'u diigeetii dhiiraa fi dhalaan xiqqaadhaa fi guddaa hashlabootaa fi hojjettoonni hundinuu ni qamahamu. Akka ogeeyyiin saayinsiidhaan mirkaneessitutti jimaan hawaaja alkaaloid jedhamu of keessaa qaba. Hawaanyi kunis keemikaala kaatinoon jedhamu hoggaa ta'u kaatinoon xabi'aa sirna narviidhaa muddamsiisuudhaa akka qabus beekameeti jira. Muddaminsi sirna narviidhaa kunis wayitaafillee taatu sammuu dadammaysee qalbii bohaarsuudhaaf dandeettii uumuun isaatis beekamaadha. Akkuma sijaaraan nikootiin bunaa fi shaayinis kaaffeen of keessaa qabaachuudhaan osoo gooloo namarraa kaasanii araada uumanitti jimaanis hawaajni kaatinoon kun of keessaa qabaachuu kanaan nama mirqaansaadhaati achumaan haraaraa namattaa jechuudha. Hawaajni kaatinoon jedhamu kun sammuu dadammaysuudhaa fi hadoochuudhaan xabi'aan isaa qoricha nama dadammaysuu kan afeetaamiinas jedhamu tokkoon wal fakkaataa jedhameeti ramadama. Ogeeyyiin laaboraatooriidhaatis amfeetaamiin uumaadhaa jedhaniiti yaaman. Jimaan hundinuu ammoo kaatinoon of keessaa qabaachuu isaatiin wal qixaa miti. Akkaatuma dachii inni keessaa meereetii fi umrii meera isaa babal'ina baalasaa eega guuramee hamma inni turee fi kanaanii qimaan hawaaja inni of keessaa qabuutis wal caalti. Hawaajni kaatinoon jimaa keessatti argamu kunis uumaa sirantuudhaa miti. Xabi'aan isaa gama hawaaja biraatti jijjiiramuudha irratti mul'ata. Jimaan qacaleenii fi jimaan baalli furdate qacceen oowwaadhaa fi bulteen walqixa waan nama mirqaansineefis tanumaafi. Lakkuma haadharra turuun hoggaa hawaaja heddummeeffatu lakkuma eega guurame turuun ammas hawaajni kun isa keessaa bahaadhaatii fi dhumaadhaati deema. Wanni nama ajaa'ibsiisu yoo jiraate jimaan daldaltootaan gatii qaalii ittiin gaafatan akka qo'annoo laaboraatooriidhaattis kaatinoon hedduu of keessaa qabu ta'uu isaati. Fakkeenyaaf oowwaadhaatu bulteera nama mirqaansa. Jimaan diimaanis jimaa adiirra hoggaa nama mirqaansu qimaan hawaaja of keessaa qabuutis kan adiidhaarra kan diimaadhaatu guddaadha. Akkaataa qilleensaa fi biyya inni itti meereetiinis jimaan Itoophiyaadhaa kan Keeniyaa, kan Maadaagaskaarii fi kan Yaman hawaajni isaan of keessaa qaban walqixaa miti. Kaatinoon heddummaatu jimaa Keeniyaadhaa hoggaa ta'u hawaa xiqqoo qabu ammas jimaa Maadaagaskaarii. Ka Itoophiyaa sadarkaa lamadaarratti hoggaa argamu qudaan diimaan kan awwadaa'e ammoo miiroo Keeniyaadhaarrallee akka caalu beekameeti jira. Gama gatiidhaatiin yoo laalles hamtuu awwadaa'e gaheree daldaltoonni qiimaa hawaajaa madaalanii osoo hin ta'in lulluuqattootaatu sadarkaa mirqaanaa laalee gatii baay'ee jechuudhaatu irra dhiyaata. Hundumaafuu jimaan akkuma hawaajni isa keessaa hedduudhaatti mirqaan isaatis guddaa waan ta'eef jecha karaa kanaanis beekuun ni danda'ama. Jimaan akka ammaatti osoo dhihana nama hundaa hin tahin duratti islaamota arabaatii fi wadaaja habashaatu qamahuu ture jetti barruun tun. Keessaawuu manguddoon harartan dur dhukkuboota 501 dawaadhaa jetteeti amanti jedhama. Akka ammaan tan agarruun ammoo jimaan dawummaa tokkollee dhaahuu qabaateetii miti. Dhukkubma ifii sidhaalchise haraaraadhaaf yoo taate malee. Haraaraan isaa hammaachuurraa kan ka'e fakkeenyaaf Yemen keessatti bifa inni itti dhukkubaa fi balaa adda addaatiif nama saaxiluutu jira. Hoggaa karaa masgidaatti yaa'an takziinaa takkaa'uu mallaa guutataniitiin yaa'aniin liqimsanii takkaa'uu tufanii akka keenyatti deemuun hin jirtu. Miikkaadhaan guduunfatanii kophee fi isa wal cinaa kaayataniiti ol seenni salaatan. Hoggaa gad deebi'aniis wal jalaataniifaadha irra walolan jedhaniiti miilaalaa dhiiroo. Akka hayyoonni jedhanitti jimaan vaayitaamiinota garagaraa of keessaa qabaatullee faayidaa isaarraa miidhaa isaatu irra hedduudha.
Fakkeenyaaf jimaan muddaminsa narviidhaa, waswaasa sammuudhaa, hirriba dhabuu, abjuudhaa fi burzaaza yaadaa, qoonqoo fudhachuu dadhabuudhaa fi dhiibbaa dhiigaa hoggaa nama mudu akka baala diilallee isaa biraatti ammoo dhihana namtichaa qamahu guyyaarraa guyyaadhaatti guddachaadhaa hin deemu. Mirqaanni isaatis nama keessa oolee hin bulu. Kunis wanni ta'eef akka qorattoonni kun ja'anitti wanni dhihanni isaa guyyaarraa guyyaadhaatti heddummachaadhaa hin deemneef bishaanii wajjin waan garaa nama guutuuf hoggaa ta'u wanni mirqaanni nama keessa oolee hin bulleef ammaas waan hawaajni isaa laayyuudhaatti bishaaniin bulbulamee qaama keessaa dhumuufi. Garuu jimaan goggoga garaadhaa, madaa garaachaa, dadhabbii onneedhaatii fi garii namaatirratti illee ta'u hir'ina hangullaadhaa akka fiduu hoggaa beekamu. Qunnamtii saalaa tan dhiiraa akka dadhabsiisuu fi copha harmaa kan hawwaniitis akka xiqqeessu mirkanaaweeti jira. Xabi'aan jimaadhaa hamtuun ammas haraaraa saadaran araada biraatiif nama kaasuu isaati. Fakkeenyaaf shaayiidhaan qamahanii buna yoo irratti dhugan daran tal nama godha. Dur sijaaraa qofa ammaan tanaas shiishaadhaatu dabalame irratti aarfama. Mirqaana san cabsuudhaaf ammaas mirqaan cabsiidhaatu itti aana farshoon jechuudha. Ifaan jimaadhaa tan abbichaa qamahuu qofarratti ooltu osoo hin ta'in maallaqa fixatee maatii isaa kan isa harka isaa eeggatu hiyyoomsuunis tatte aantu. Yeroo hojiidhaa qisaasee oomishattummaa hawaasaa ni xinneessa. Diinagdee biyyaatis boodatti hambisa. Fakkii biraa ida'uudhaafis Harargee ammaa keessatti lafti bunaatii fi dachiin midhaanii jimaadhaan weeraramuun hanqina midhaan nyaataa hoggaa shaffisiiftu. Sharafni alaa kan bunaatis bakka haqamaadhaati jira. Akka qorannaan tun eertutti Jibuutiin waggaa tokkotti kuduraadhaa fi muduraadhaaf doolaara miliyoona 20 hoggaa baaftu, jimaadhaaf ammoo doolaara miliyoona 50 ol dhangalaafti. Hargeessinis darani. Dhumarrattis kasaaraan guddoon jetti. Qo'annoon tun Somaalota duraa maallaqa guddaa baasuu osoo hin ta'in fayyaadhaa fi yeroo hedduu qisaasuudha. Itoophiyaa duraayis dachiidhaa fi masnoo silaa midhaan oomishtuu bal'oo weeraruu isiidhaa osoo hin ta'in lammii fayyaalessa humna oomishtuu taatee araadaan booji'ee fixuu isaati. Haala ammaan tana jiruun midhaan isaa guutuudhaatti mirkanooytee waan hin beekaminiif akka diilalleessitoota biraatti seeraan ugguruudhaaf rakkisaa ta'ullee mootummootaa fi qaamawwan dhimmi ilaalu hundinuu hawaasa barsiisuudhaan akka geeddarama xabi'aadhaa helan godhuudhaatu barbaachisaa tan jettu dhaammachuudhaan goolabamti. Barruun gaazexaa The Sun jedhamurraa arganne tun. Shagato adaka halendabne bayayo kabane biyo biya jaltu hararge hedalanne bishingo tarare wajudima fajatu haiduma sangota ngabaton hararge farsisan ona ana fadis gandayu raburkan kotane hetinyana rakoma limanna biyonu sakabne hararge dakabna daldalle hetinyana rakoma limanna biyonu sakabne hararge dakabna Dismas no dastuti hiya fulle
لقمي ميداغو إريري قبلي إسابهم فيتو عجب يا جلالي داوتي قفتو قيو قيولي ومشني شنكورتا قديسي فيامو ديني برورتي غليتو هندومو أمبادا بلويزين إسا كوي بسيديمو ومشني أنا فاديس فارفامي هندومو قوتني هتيانا ركو مالي منا ديونو سكمني هررجي دكمنا دلدلي هتيانا ركو مالي منا ديونو سكمني هررجي دكمنا